Gaarii gama siyaasitti deebina. Asiyaasa Afawarqii waa lama jalaan geette daalacha. Namticha afaan warqii yookaan afaan daabaa jedhan Asiyaasa Afawarqii ol fiigee, gad fiigee, dhaga bu'ee, muka bu'ee, kaan jedhee girrisaa Oromoo ijaaree, ka Amaaraa ijaaree, ka Tigree ijaaree, ka Somaalee ijaaree, Suudaaniin dhaqee Somaalee deebi'ee, Yamaniin dhaqee bakki inni dhaqin lafti inni seenin hin jirtu jechuudha. Amma Afrikaa tanniin keessa si'achi fiigu jira. Amma dhamboo akki dhaguu jirru Suudi Arabiyaa dhaqee jechuudha. Nagar Matsiyu jedhee garas qajeele. Maaliif dubbiin jajjabduun itti dhufte mammagaallan Itiyoophiyaadhaa Asabiin jalaan baate jechuudha. Osoo Asiyaasa Afawarqii as dhufee 4 kiiloo abbichuu baasaadhaa fi shanee faannoodhaa fi TPLF'n gurmeessee uummata Affaarii kana jalaa miila jalaa guuree abbichuu 4 kiiloo keessaa baasa jedhu leenci gurraachi qaata Asabiin qoffeen Asabiin baate jechuudha. Mammagaallan Itiyoophiyaadhaa naannoo Asabii bookkisaa jirti. Asiyaasa Afawarqii mardoo badduu dhagaye jechuudha. Mardoo beektu? Lakkii taa'e abboo dhiis haqa namaa deebis haqni namaa namaan taatu dhiisi deebisanii dubbachaa turan. Amma dubbiin jajjabduun inni quba hin qabne osoo inni waan takka quba hin qabne raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaadhaa Asabiin achi mataa kaa'u malee uumaa nafne jechuudha. Amma maal jechaa jira? Dur jedhan abboota kennan nu hima namnu beekan illee beeku. Midhaan walii qotataniiti. Midhaan gayeeroo ooyidaa beektan warri ijoollee inni qotee bulaa kiyya. Ooyidaadha midhaan calleessanii yeroo galchuu deeman midhaan miseeti. Akkam goonee galchinaa rakkata. Namni gariin ni jiraa miikaa gartanii uumama isaa kana waan takka itti bululu. Ambi kuntaalaan akkam goonee galchinaa kuntaalli kuulirra moofaa fi haaroo nagatan qabatu. Moofaan kuntaalli akka malee midhaan guddaa qabata. Haaroofni dhiyuu waan hin jenneef xiqqaa qabata. Ambi akkuma fedhan goone osoo toltee akkana adda baqassanii alaa fe'anii galchanii barbaadan midhaan misee galee. Kun ka gartee midhaan kana sanumaa kaa jala bololu adaa'inni sammuu keessatti gindoo irri beekta wanni gartanii gindoo waan akka saafaa waatee baraka isin beektan ittiin beeku. Kanaan wayya jedheen maaliif akkasitti irra haqni qixxee dhufaafiin. Adaa gadi hirkate midhaan bira. Midhaan bira gadi hirkateeti kuntaalarra gindoo wayyaa jedhe jedhan. Asiyaasa Afawarqii ammoo inni deemaa jirtuuf dhufu jirtu Asabirra hangootii wayyaa jechaa jira jechuudha. Asabirra hangootii wayyaa. Asabirra hangootii wayyaa. Kan jechuun maal jechuudha? Asabiitii yaqaraa haqa namaa fudhee gaashimallastu naka saarsee galii bes maal godhaa gartee hangootii dhaba. Humnaa deemte addunyaan akkaate qara Itoophiyaa akka kaleessaa se'ee wal nyaachisee jiru walitti deebisee hangootii dheereffadhee inumaa warra TPLF kanallee qabadhee yoo barbaachisu Itoophiyaa irraa yoo as kutee nagaa kan Affaar tanallee adda facaafnee daaraa goona jennee deemaa turreen taane dubbiin jedhe. Amma kaa gara warra Affaariitiin warri isaan kalee sodaatanii mormitoonni isaa nam lama jechuudha. Bilisa baasaa uummata Affaariitii fi birgeediin Naadoo Naamdoo jedhaniin akkasuma fakkaatee dongoruu baadheecha maqaa isaanii. Birgeediin kun birgeedii Asiyaasa Afawarqii mormitoonni isaanii jechuudha. Isaan amma hangoo ofiitiif kaajarri illee warra inni kalee miidhee namoota irraa hidhee ajjeese Asiyaasa Afawarqii bira beektee namni hidhaa seenee hin bahu. Rabbiin sitti hin fuudhin takkatti hidhamnaan Asmaraa keessatti Tigiraa Eertiraa keessatti siidhumatti akkasumasatti achumatti lafeen teellee madaabaraa biyyaa godhana fakkaate namtichi. Uma feete balleessatti mana hidhaa seentee jechuun Eertiraa keessatti addaan galte jechuudha. Soo kanaaf namni hedduun qawwee fuudhee bahe ijoolleen tuun baara dhumachaa turte. Amma kaa rakkoo muddamsuu irraa warra birgeedii kana gargaaru warra mormitoota kana gargaaru hidhaan isa gamta julmaan biyya dhuunsanii hin gartee maasii walitti qabanii nama gartee 20 30 50 xiqquma gartee akkanas ilaalanii yoo ati xiqqoo isii gartee fuulli nama Itoophiyaa fakkaatteef xiqqoo isii ati gammachuun qabaatiin fuula guure warri keessaa fuulli isaa cabuudhaan tokkocha afuutti hin jiru. Kalee fadha hafasaan guuranii hidhuun dhabamsiisuun tana buutee mooraanaatiif guuru muddamsuu bara. Maaliif raayyaa ittisa biyyaa biraan bahe Bahamadoo akkas yaa birgeedii Bahamadoo akkas maasha Allah oz naa katabe akkasii warri kunii fi Affaar walii galanii kaa'ammaa jaarsaaf irraa boqachiifneeti biyya baddee tana bulchinaa jechuudha. Birgeediin kun ka gartee isaan mormu kun inumaa yaanni isaan kaleessan wanni gartee gama keessaatiin deemu jechuudha.
Eertiraan Itoophiyaa deebitee naannoo taatee waliin jiraanna kan jedhu mara kaleessanii jechuudha. Wanni abbichuun jedhan kaa isaan yaadni isaan qabani atummaan aggoote godhi ijaarsuma kana gartee karaa irraa nurraa qabsiisi. Biyyattii nu kennitee jennaan rakkoon tokko hin jiru waan jetteetta malee ammaatti kan nu jenne hin taatu inni akkasitti dhufan jechuudha. Ifuma baraa kiliir waan jiru. Maaliif biyyattiin hin jijjiiramne hiyyoomattee dhumattee namni biyyaa gartee daaraa ta'ee hin jiru biyyi ikoonomiin isiin deebisanii Eertiraa adda ijaaranii hin jiru jechuudha. Kanaaf isaan amma gartee wannuma fedhe qabadhu leenca Oromoodhaa atummaan jaarsuma kana gartee harka keenyatti deebisisaan kan qaban jechuudha. Soo kanarraa akka ka'e qara kana sodaa inni bakki deemaa ture ka'amma waraanaa tokko warra gara 50,000 kalee modeen gadda isinii tuqee ture. Suudaan irraa galchee sawwa bakka jedhanitti leenjisuudhaaf namni gariin seene leenjii yoo eegale jedhaa gariin ammoo kaawwan dhagaa jirru raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ija qaroomaatiin eegaa jira jedhanii wanni ammoo dhugaadha 50,000 sun seenu kanallee ka cululleen Itoophiyaadhaa gartee osoo rafne osoo xiqqoollee mugin eegaa jirti. Asiyaasa forqii gara maraadha jechuudha warra Alburaan jeneraalticha Suudaaniin wanna hedduu waliin marqaa waliin balleessaa turanii. Hawwiin isaan qabaachaa turan garasiinis Suudaanillee waraana daangaa tasiisaa turte yoo gabanaa agartee ka Shaabiyaa fi dhiifama. TPLF fi faannoon faati jabaattee asiillee gara Baalee Faraggee kana keessaa gareen Jawaar faati ijaarte jabaattee jettee yeroo takka waa bum goona jedhanii eeganii dubbiin akkas osoo hin taane mammagaallan Itoophiyaadhaa meeshaan isiin qabattee deemtuuf taankii fi madaafni gara sossoo'uu fi sooshaal miidiyaan addunyaa kun warroonni waa'ee waraanaa qoratan ka Afrikaatiif addunyaa wanni baasan yeroo isaan weebsaayitii ilaalanii gartee ambii osuman argin abbaa achumatti maal jedhan yeroo waan tokko argan dur waada nusiin gartee harma jedhan nusiin harma jechuun abbaa achumatti qeerransa leenca fa'i argan jechuudha. Nusiin gartee fira akka jechuudha. Dubbii san jedhee namni hundinuu gara duubaa deebi'e jechuudha. Maaliif Itoophiyaan akka himan osoo hin taane biyya yeroo ammaa teekinooloojiidhaan waan hundaanuu kan namni biyya bulchu akkuma isin himaa turre abbichuun nama isin argitan kana. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa nama muuxannoo gartee lola keessatti guddatanii jeneraalonni adda duratti as dhufan kan maqaa Itoophiyaa tiksanii daangaa Itoophiyaa tiksanii namuu dhufee kaleetti fayyadamaa ture. Hadha biyya ofii irratti hooggan ofii wajjin waan hunda haqa argatanii haqa ofii gubbatti gartee kaadha jagnummaallee beekumsa qaban waan hundaa akkuma abbichuutitti dura baanii dalagaa jiran jechuudha. Akkam goonaa asmaraa asabii keenya akkam goonee deeffannaa yoo xushishiin kan dhuftu taate akkam goona kan jedhuun waan asiyaas daangatti as guureef meeshaa inni kun bara Hayila Sillaaseetiif dargii mallasii walitti qabee bira taa'u kaanii waan yeroo takkatti akka naacha gartee qurxummii wal qimsuu waa liqimsuutti yeroo takka qocatu afoottachi fidanii jechuudha. Jeneraalonni asmaraadhaa yeroo kana argani waa antaa itti gargalanii asiyaasa forqiitiin namtichi mataan illee garagalee ati agartaa waan dhofoo dhaabbatu. Atillee aangoo dhabdaa nullee ni dhumannaa amma kaahireen nu qabnu lama keessaa takka asmaraa kenninee uf baraaruudhaa kan jedhu gubbaa ganee jechuudha. Abbaa kiyya asmaraan gartee kaa'amma ofirraa maal jettaniin waan yeroo cidhaa ammaan biuffatu kaan. Beelloo qopheeffadhuu qophaa'ee ofirraa galtaa cidha siigoonaa gara siddeebi'ee amma siyaasa forqee jechuudha. Maaliif dubbiin jalaachi deemuu diddee cidhaa dhufee balbalaan bahee hamuumota taniin hamuumonni dhufee balbalaan bahee jechuudha. Amma kaasabiin tachi bahuu malee Itoophiyaan ammoo bardhukaasuun barbaaddu waan takka illee asabuma dhattee daangaa ofii lafa ofii dhattee tumaan qubachuu barbaadde jechuudha. Garasiin mormitoonni kokkee qabatanii haada morma godhanii bira taa'u jiran dhiisu. Gugurraan Affaarii ammoo asiin qaatii jala galtee gartee mataa itti raasuu jirte jechuudha. Antee waan nu gooteen dagatte jechuun hin jirti garte. Obboleewwan keenyaan adda nu kuttee san qofaa miti nu hiitee nu ajjeeftee nu darartee itti mataa itti raasaa jirti. Asuma isin as deebi'aa gamana agartee kaa warri asuma walitti illee isin hidhaa. Tigraay keessatti ammoo jeneraalonni Tigraay kun yookaan gara Gabratsiyoon fiiganii yookaan gara jeneraal Taaddasee Warradee fiiganii yookaan gara Geetaachoo fiiganii yookaan gara Shaabiyaa fiiganii wallaahi waan abbichuun uummata dalage bara uummanni hirriban qabu. Uummanni kaftina arge jedhan jiruun qabu bara namni. Akkuma Jawaar Faati Uriisaa yeroo kaan Waashingitan DC yookaan Siyaaroodha yookaan gartee Jarmanii yookaan Keeniyaa yookaan Itoophiyaa yookaan bakki isaa wanni isaanii hin qaban hin jiru. Yookaan gartee Tigreetti heerumanii yookaan Amaaratti heerumanii yookaan ammuma Oromoo ta'anii
waan abbichuun uummata dalage waan taphaa seetan isin namni kun dandeettii siyaasaa qabaachuun beekumsa qabaachuun haqa ofii qabatanii deemuun amaanaa uummataa tiksanii deemuun akka abbichuun hamba godhe kana jechuudha.